Ah, harka fuunee obboleeyyan keenya ani maqaan kiyya Dachaas Aliitiin jedhama. Hawaasa Oromoo kan biyya Sweden keessa jiranii walgahii waan Oromiyaa Media Network kanarratti hawaasa carraaqee guddoo godhaa jiranii fi akkasuma Johar Muhammad gara Swedenitti afeerree akka inni hawaasa isaati wal arku hawaasni isaa waan gaarii inni Oromoodhaaf dalage tana irra hedduun hawaasa keenya arku waan barbaadaniif jecha fuula isaa arkanii isa galatoonfachuu ammallee Oromiyaa Media Network kana maddi dhaabbatanii gargaaruu fi yaadaa fi waa hundaa gumaachuu qabeenyaanis gargaaru warreen barbaadan keessa kanuma akkasuma akka manguddottis bakka bu'ee hawaasa Oromoo wajjin waan guddoo godhaa jiru hanga lubbuudhaan jirutti Oromiyaa Media Network nin gargaara jechuudhaan warreen gartee baalama seenanirraa manguddoo keenya isaanii wajjin wal isin barsiisaa maqaa isaanii nu himuudhaan nu eegalanii meegaa adeeroo keenya hawaasa keenya wajjin gara wal barnootatti deebi'aa maqaan keessan eenyu? Maqaan kiyya Muhammad Adam Hussein naan jedhani. Hayyee. Magaalaa Suudin keessa jira. Hayyee. Akkanumatti deebi'eetiin miidiyaa Oromoo miidiyaa Oromoo kana tattaaffii godhuu hojii itti jabaachuun Johar Muhammad Abdii Fiixee Dr. Hamza Muhammad Adamo jarriin kan hojii isaan hojjetan kana gaatii rabbiin haa dalagaa miidiyaa kana siin nugo abdii guddaa irraa qabna jiru. Kanaafuu ammallee fuulduratti duubatti akkan deebine hojjanneetiin akka duubatti hin deebine nullee isin duuban jirra booliyaan teessi warreen amma maqaa dheekan isin korba maqaan dheellee waan jiruuf hojii isheetiif dalagaa isaaniif nullee itti qophoonee jirra akka duubatti akkan deebine isin hin jedhan. Lammata namni kanaan dura hojjete hoogganaa ta'e hojjete heddumaayyuu Oromiyaa keessatti akka hojjete illee ammoo uummanni bal'aan marate ta'e qomiin marate ta'e warri uummata bal'aa dhiiteetti rakkatee karaa galuu dhoogeetti hin fixe illee ima jira garuu suni tare jiraatullee jiraatu baatullee hojjete warri immoo dhiiga ofii danfisee uf wareegee dhumellee kan maqaan isaa dhumamu ka beekamu ilkiin qabu wareegee ittiin dhume kanaafuu immoo rabbiin haa ka'u isin baasee ilmaan teene mul'isee jirrin kana mul'isee lafaan kaawwatee dukkana maggarajaa nurraa buqqiftanii ifnaa geessee biyyi kennallee gammadee nullee gammachuu guddaa nutti dhagame. Kanaafuu amma akkuma jenne kanatti warri biyyaallee ka dubartii ka dhiiraallee waan yaada ofiillee hojii ofiillee yaada ofiillee numa isaanillee abdii irraa qabnati jabaachuun akkuma isheen jabaatanii yaaddanii gammaddan kan jarillee gammachuu guddaa qabu. Abdii guddaa dhagaan argan waayoo dura dukkana keessa hin jiran mul'atanii arganii beekan. Kanaafuu gammachuu guddatti arganii jedhama. Rabbi ammallee gammachuu abbaan nu haa gahu fiixa bakkaan nu haa gahu. Isheenillee umurii keessa amma waan ibaadu itti hin deemne du'aa himaaf itti deebi'an du'aa kana Rabbi biqilaa karaatti cituun ta'in biqilaa fagaa Rabbi isin haa godhu. Biqilaa karaatti cituumi marga midhaan biqilaa badheessa abbaan yoo fooqote yoo facaase yoo room itti tole yoo dhufe jedhe يا ربي كي من نجار ناتش من نجار نيات نقول إكر عربي أرمون براداتو كتبوا هيد أما هرفت نقول أكسان إجيسين أرجين بدايسين أرجيني بكر ربي هاجو نمرة جم متشيسيا دكين وسو أرجع كنوا جالسون أرجين أجرسي بكانوا أجرسيسهم جم متشو كنا أمر يان دكين أنتم برضان جالسين كانوا عمري ربي هاجو كجيم galatoma ulfaadha adeeroo hedduu adeeroo keenya galatoonfannaa mee adeeroo waan Johar Muhammad kana akkamitti ilaaltan isin gama keessaniin amma dargaggeessa jaarraa 21 keessatti waan gaarii kana hawaasa Oromoo mataa walitti qabuudhaan Oromoo Media Network kanallee gartee uumee achi waan kana gartee gara waan bareedaa godhe Oromoota silaa yaadaan addaan fagaatan illee walitti deebise yaadaan wal dhaban illee akka gartee Oromummaa irratti akka waliin dhabnee fi Oromiyaa irratti akka gartee yaadni ilmaan Oromoo hundinuu akka waliin dhabne ibsee fi gartee akka ilmaan Oromoo walitti deebi'anii wajjin dalaguu danda'an kan godhe irraa tokko akkamitti ilaaltan? Kana waan itti ilaalu dhugaa Oromiyaan bal'aa gosa bal'aa duniyaa bal'aa guddaadha. Warra duraan wal dhabi mara
warra yaada wal dhabe warra afaanii wal dhabe mara walitti deebisee tokkicha godheeti yaada isaa tokko godhe afaan isaa tokko godheeti yaada akka deebisee yaada wal agarsiisee Oromiyaan duukaa ka'eetiin nu gammachuu guddaa nutti dhagaa walitti qajeelchuu isaa wariyaa akka ofii jarriin akka ofii warra hojjetu kana wajjin dubbatee kana wajjin haasee yaada isaanii warra karaan badeetiin karaa olii gaddee mara deebisee ka deebi'eetti yaada wal deebisee tokkummaa godhuu kana baay'ee irraa gammada. Baay'ee gammachuu guddaa irraa natti dhagama baay'ee likkii gammachuu irraa natti dhagama akka jedhu. Galatooma ulfaadhaadha. Akka mari'annee turretti akkasuma akka Oromoonni Suudiin keessa amma jiran irratti mari'achuutti jiranitti Jawhar Muhammad gara Suudiinitti fidanii waan godhe kanaafillee galatoonfannee ammallee akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kanallee gartee gargaarsaanis bira dhaabbannu gargaarsi yerootiif gargaarsa dhaabbataaf fuuldurallee goona waan jiru takka irratti mariin akkasillee deemaati jirti. Jawhar Muhammad ijaan arguudhaaf waan gamta akka hawwii qabdan. Jawhar ijaan arguun fagootu irraa hawwii qaba. Fagoo achi fagoo jirtu iyyuu ijummaanuu hawwii qaba garuu TV fi wanni keessatti argaa wal berga ijaan agarre ijaan arguu baay'ee guddaa itti hawwajaan. Karaa biyya keenya Suudiin keessa dhufee argamee ijatteen argee haala guddaa dabarsinee haasoo dubbachuu baay'ee irraa abdii qaba jedhan. Ana dhiisii dubartiin abdii irraa qabdi ijoolleen abdii irraa qabdi jaartii abdii irraa qaba kummatti argee yaa dhufee dabarsu gammachuu guddaaf baay'ee nuti argee ijaan. Galatooma ulfaadha hedduu yaadannoo kannitaniif guddoo isin galatoonfannaa dhumarratti gaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif akkana gammaddanii walitti dhuftanii hawaasa keessaniif waan gaarii kana yaaduu keessaniif guddoo galatoomaa. Akkuma qilleensaraan Rabbi nu bilisoomsatti nuus warra bilisummaadhaan biyyatti deebinu haa godhu. Yoo dhumarratti du'aa taatus dhaamsa taatus hawaasa biyya keessaa daawwatanii fi akkasuma qilleensarraan nu daawwataa jiran maraafuu gartee yoo wanni ati dhaamtu jiraati. Warra gartee dargaggoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hojjetan gartee fiis haa ta'u wanni ati dhaamtu yoo jiraatte dhumarratti. Wannan dhaamu Oromiyaan Miidiyaa Neetwoorkii warri hojjete jireen amma dubbannu akka Jawhar Muhammad akka Abdii Fiixee akka deebi'ee Abdii Muhammad Adamoo fa'a jarreen kun warri dalagaa guddaa hojjetaniitiin jee akkuma isaa dalagaa guddaa irraa qabne dalagaan keessanii baay'ee nu gammachiisee nullee gammachiisee biyyallee gammachuu guddaa nutti dhagama jedhama. Kanaafuu yaadni keessan akkuma dure Oromoon bal'ama warra hedduu shuma achi waan caanu dubbanne warri gisee Haayila Sillaasee dubbate shumantoonni warri maratame dajjaamaashonni qaraamaashonni warri likkiin qabu jaarri sun Oromiyaa bakka ga'ee hin qabu akkuma duratti martuu hojjeteetiin eeguun kun hojjetee bakka ga'ee agarsiisee Oromiyaa akka baasne agarre martuu hin gamu martuu dubatti hojjetee dubatti deebi'ee suma keessa jiru deebi'ee Oromiyaa gaccabsuu fi bakka ga'uu danda'e. Yaanni keessan akka gadi sandeemni nulli abdii irraa qabna dhufaa lafaa qabu baay'ee abdii irraa qabna akka dura tare baay'ee isin galatoomsana dubatti hin deebi'aa bakka nu gaashin abdanneena. Galatooma ulfaadhaadha. Eeguma finnee waan takka yaadadhe gara keessanillee waan Dr. Hamzaadha. Dr. Hamzaan kun barsiisaa Yuunivarsiitii Harvard keessa barsiisu. Yuunivarsiitota olaanoo beekamoo keessaa amma tokko takka Yuunivarsiitii Harvard Ameerikaa keessatti achi keessa barsiisa. Namni akkanaa dandeettii guddoo kanaa qabu kun sababaa Jawharitti hawaasarra dhufee ammallee hoogganaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kana ta'e hawaasa keessatti beekan akkanaa kun gabbahuunoo hangam takka isin gammachiisa. Baay'ee nu gammachiisa. Innummaa Oromiyaa akkanaa kun argamee isa wajjin gargaarsa godhee isa gargaaree kan dalagaa haganaa hojjetee wajjin ga'uun hojjetee dalagaa kan bakkaan goone guddisan nu gammachuu guddaa nutti dhagahama. Ammallee gammachuu ta'e bakkaan nu haa ga'u akkuma sanii ittiin deebi'aa kaafeellee ijoolleen duubaan fillee dubartiin duun haftillee yaada akkanaa kana kennaa fi gorsa akkanaa kennaa fi duubatti deebi'a bakkaan gaa isin galatoof mana fayyaa rabbi isin haa kennu umriin keessa amaana haa ta'u yaadni keessan haa gootu waan isatti rabbi isin haa baasu du'aayin wanni goon jaarson du'aayin marooti duubatti deebi'a gammachuu guddaa rabbi jaannu haa agarsiisna. Ahunoo isin waa du'aayi qofaa miti fi gargaarsallee hangaan lubbuudhaan jirutti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kana niin gargaaraa. Jettanii tunoo qabsoo jettanii dhugaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kana haga ofii jiruu fi yoo ofii du'e ka du'e ilmaantii dabarsa jedhani. Akkas. Ilmaantii dabarsa haga jiruutti yaa hin gargaara. Anaa immoo ijaan rabbi nu haa agarsiisu isin rabbi nu haa agarsiisu jedhan. Maa achi dabarsinaa yuun nullee agarree
isinillee agartee gammachuu guddaa rabbiin haa agarsiisu. Amen. Akkas. Dhaamsi kiyya kana waan dhageeffattee immoo isin galatoomfadhaan. Guddoo galatoomaa isinis galata guddaa qabdanii. Akkasigaa galatooma ulfaadhaa gara keessaniini. Kanaafuu Johar Muhammad Hamza Dr. Hamza Abdii Fiixee Muhammad Adamo akkasumatti jabaa gammachuun kisan baay'een sun bakka nu gahaa jira. Akkasuma fakkaattota dargaggoota akkaatuma keessa warra dubartiillee kan isin wajjin hojjetu warra deebi'eetu akka laalessee kaasuu warra maqaan dheen isin keessa jirtu hedduu isin keessa jira kan afaanuma maqaa keessaa dhooyne jara illee nageen irratti haa jiraatu gammachuun goon jara kan irratti haa dhagamu akkuma tun isatti haa dhagamu jaa. Galatooma ulfaadhaa waan yaadanuu kan ittiin guddoo galatoomaan isinin ja'a. Galatooma. Fiixaan gara kiyya. Daawwattoota keenya itti aansee ammallee shamarree Oromoodhaatan waan saba isirratti hedduu carraaqqii guddaa gootee fi godhaatis jirtu isinis haasawa bareedaa isiniif qabdi. Isinii wajjinis wal baruu fi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kana biyya keessatti dabraa jiru irraa isinis gammachuu guddoo waan qabduuf jecha keessummaan teenya gara keenyatti isinis dubbisuudhaanii waan isin jettu irraa walumaan dhageenya jechi nama hadochuulleen keessatti hedduu argama dubartoota biraalleef fakkii akkasiin taatu mamiin qabnu hoginiin kana jiru fakkaattonni dubartoonni akka isiidhaa kan hawaasa isaaniitti waa hojjechuu jaalatan waa godhaa jiranis galatoomaa jechaatiin gara ilmaan isii wajjin ilmaan isiiti wajjin bakka tana dhuftee gargaarsa dhaabbataa akkuma Oromoota biraatti isinis gargaarsa dhaabbataa godhuudhaaf ammallee deeggarsa gartee waan kanaa ilmi nuu dhalate jechuudhaan isilleen hedduu dhaadannaa gurguddoo akkasii qabdi maqaa isii wal isinii maqaa isii haa nu gara keenyatti barsiiftu gaa isumarraa maqaa isii dhageenya mee maqaan keessan eenyu isinin jaan? Maftuhaatti nan jaan. Hayyee maftuhaa teenya arraan tana maaliif sitti argamte? Wallahi waadduudha. Hayyee waan dhimma Oromoo kanarratti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kana gargaarsaanis waan barbaachisu hundaa'uu goonaa jechuu irratti walitti qabamtan akkasiimi? Akkasii. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kana amma TV'n isaa suduudhaan biyyatti dabraa jira akka nama hedduu daawwataa jira ammallee intarneetii irraanis gaanutis ilaalaati jirra waan kanarraa hangam akka gammaddeeti? Wallahi gammachuu guddaa natti dhagahama. Gammachuu ajaa'ibaa ta'e dhumii hin qabne natti dhagahama kanarraa illee. Akkamitti yeroo guyyaa dura fakkeenyaaf Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kana argitu gammachuu san mee akkam jettee hawaasatti ibsitama fakkeenyaaf irraa hoginiin dhaga'u gara biyyaafatti hawaasni gariin warra boohee jira jedhani gartee akka waan gabrummaa jalaa bilisummaatti achi baanee takkatti warreen wana jee boohee jira jedhan ati akkamitti si dhaga'ame? Wallahi ani akka hodduutti na dhagahame biyyatti illee ogguun dabarsuu warra boohee jira warra halkan kan ol gara qaama eega salaanee jira. Kanumaafuu waan guddoo takkatti ilaala miidiyaa kana. Waan xiqqootti ilaala jechuudha. Gaariidha. Mee jidduutti osoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kana haasofnu dubbiin wal fakkaatti. Waan Johar Muhammad irratti Johar Muhammad gaafa dura lafaa ka'u ati Johar keenyu tennaan an bar Johar Muhammadii jagartee nama biraan himadhu jechuun hiikkaan isaa Johar ati Oromoodha moo Itoophiyaadha jennaan lakki ani Itoophiyaa miti. Oromiyaadha. Ani Oromuma jeen. Oromuma isaa himachuu santu gaalagaadhaan diina walitti godhee sababa sanitti dubbiin sun asitti illee deemtee sinillee geessee hangaate asitti illee nama walitti illee si buuftu takka waan geessee chaadhaan dhagee. Guddoodha tunillee dhuguma jirti. Kana osuma duraa wajjin nyaannee wajjin dhuunuu akka saayibaa wal qabannee walumaa ayyaanoote. Oromoodha moo Amaara namni kun silaa? Amman kun matuma Habashaati. Habashaa kana osuma wajjin nyaannee wajjin dhuguu jirru. Dubbi Johar Muhammad jeeta ka garaan nyaata jettee Johar maal jedhu kun anjuunu. Dubbi Johar garaan weesee jettee. Dubbi Johar garaan oowwisee naan jettee maal jeegisee anjuunu. Ya bo Johar naftanyoota mancaadhaan garaa ciraa jee barii yoo maal tu dhufaa Johar dubbii dhalaa keessannee nu Johar
kan ta'uti isa dhiisiti waan gaafii qabdu ana gaafadhuun jaani. Hayyee. Hai akkamitti akkanatti deemaa dhufaa ammaan booda Jawaar maqaan kaasanii Jawaar dura ilmaan kiyya dura Jawaar hin addaasaanaan Jawaar tuquudhaafu naafedhi wajji jiraanya kan nyaabisaayibumaan ta'e nyaaftu Jawaar illee hin tuqin achuma cufiin jeenta Jawaar amma gaafa kan osuma ammaas akkana wajji yaa'u jiru naan jette maftaa Itoophiyaan nu nyaachiftee nu obaaftee nu guddiftee asiin nu geesse haadha teenyaaf abbaa keenya harkaa qabdi akkami Itoophiyaa tanarratti gaafa guyyaa dhiyoodhaa salaam salfii salooftoo rabbaatan yoo salooftoo rabbaan Itoophiyaa tanaatti maal himattee irraa dhufte ati rakkoon qabdu Itoophiyaa tanarraa anarrallee borullee Itoophiyaa tanarraa rakkoon qabu fadhiin irraa qabaan Itoophiyaa tuttuquun ayyamuutti duboo hin jeenanis Itoophiyaa tanan fadhu akkamirraa laaltaa hin jeen Oromiyaan fadha hai Oromoo tanaa hin dhageenyetti akkamitti hin dhageenye hai akkamitti hin dhageenye naan jette uffisni hin jeen hai ati mee maal feetaan jeenaan Itoophiyaan fadha hai Itoophiyummaa sun asii wajjin ta'u ati waan hin jaaladhu ni jaalattaa jennaani maal jaalattaa naan jette ati dura fadhiin ta'e akkamiin jeen ani fadhiin tiyya Itoophiyaan hojii jabeessite alaabaa Itoophiyaan hojii jabeessite naafatti saayibummaan ta'e nyachuun adda addi naan jette uffisni hin jeen ani sijjen anta sojin uffatte Itoophiyaa hojii jabeessitu haa ta'u atis Oromiyaati yoo hojii jabeessite alaabaati yoo hojii uffattee ni deemtaa hin jeen tan uffattee deemuudhaafillee ijaa dharkuudhaafillee hin fadhu naan jette anillee isillee ijaan harkuun fadhu atillee ijaan harkuun fadhu naafatti saayibummaan ta'e nyaafti yaaftan ta'e achi booda ante duraanuu ati kiristaanaa ani muslima gaafii deebii waliin qabnu bakka adiisimnee ni beektaa akkamitti kana naan jetta ati nyaata nyaachuu jira nyaata sun achi dhiiseetiin biraa ka'e gaafa kaanillee ati irrallee dubbii kalee jala jirta inni irraanfanne naan jette eessatti inni irraanfaddaa hin jenne engedde Jawaar Mohammad jette har'a Itoophiyaa jette Itoophiyaa uummatanaa eessattiin Itoophiyaadha hayye Itoophiyaa tanarraa waliin dhufne Oromiyaan tana hin beeku giseetti anillee Itoophiyaa tana beekuu hin danda'u ati rakkoo irraa himattee dhufne biyya tanarraa rakkoo irraa himattee dhufne haadhatii harkaa qabdi abbaa kiyya harkaa qabdi bakka kanarraa rakkoon qabetti rakkoon irraa qabaan jeen bakka kanarraa Itoophiyaa jechuudha rakkoon qabaan jeen ani mataa kiyyaaf Oromootti ni beeka Oromiyaatti ni beeka afaan kiyyalleen Oromoodha sabni kiyyalleen Oromoo ni beeka akkas jennaan gaafa kaane osuma hojjiyaanu Itoophiyaan afaani malee Oromiyaan afaani malee sabni Itoophiyaa yoo isa jiraate guutuun hin jeen hai ates maqaa kana duraan fiddenne nurra qaysanii waan duraan fiddenne nurra qaysan sun ammallee asitti illee nurraan hafneen jeen ayaan hafneeni akkamitti akkana naan jettetti amma karaa irratti walitti horiine achitti edda baanne laallisi duba isiin akka yaade isiiti waa hodduudha yeroo suniif tattaaffii goote jechuudha kaane gaafa kaanillee mana barnootaa osuma jiru hai gaafa kaane osuma teenya taa'u jiru maal jetta seeta isin Oromoon Itoophiyaa irraa dhuftanii ilaarrallee garana nyaattee Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuun qaysan sun natti ulfaateetti hai Itoophiyaa jechuun eega Oromiyaa jechuun Itoophiyaan sitti ulfaateettis Itoophiyaa ta'e qabaddu deemin intis Oromiyaa ta'e qabannee nyaanaan Oromiyaa ta'e ittiin qaanfannullee ittillee sodaa irraa hin qabnu Oromoodhaarrallee borullee kan Oromoon iyyuu haa dhufu jechuudha achitti naafisiin adda baane jechuudha. Amma beektaa namni lama hogguu hiriyaa wajji ta'e dura maqaa wal baraa. Egaa maqaa wal baree booda namni kuni maqaa keessan eenyummaa keessan fudhateeti namni kun beektaa achi booda saayiba hojii ta'uu danda'a. Amma isin Oromummaa keetillee sirraa mulqiteetuma bakka lafateetillee sirraa mulqitee gartee guututti Itoophiyaa ta'ii sabaa sirraa mulqitee waa hundaa'u gartee sirraa mulqitee gartee akkasitti saayibummaa isa wajjin ta'uu barbaadde jechuudha. Saayibummaan isiisan. Saayibummaan isiisin jechuudha. Ani ammoo duraan nuti akkanumatti wal barre malee ati Itoophiyaa ati Oromoodhaa waliin hin jenne sababni ati Itoophiyaa ani Oromeetti daddabaane gaafa Jawaar Oromoo firisti jechuun naafisiin adda kaana jechuudha. Achirratti adda baatanii jechuudha. Mee fakkaattota akka keetii warreen Oromoo biraa kan nama sababa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii kanatti namoota duraan gartee hariiroo Itoophiyaatti warra Itoophiyaatti gartee amanuu wajjin turan kadeebiyaa ammoo gartee dantaan Oromoo hogguu dubbatamte gartee dantaa Oromoo tana gartee akkamitti haqa keessan kana dubbatan jechuudha warreen adda bahan
akka kee kanatti mana biraatiin adda jiraniif akka jabaatanii kana daran gartee Oromoon jabaattee gartee miidiyaa gara miidiyaatiinis gara hawaasummaatiin wajji jireenyaatis haa tokko jabaatanii kana caalaa gartee waa dalaynu dhaloota futuwaan gaarii dabarsinu maal isaanii dhaamtaaf. Wallahi wanini nani samu damu Oromia male Ethiopia le chun duranille gabrumma jala jira hakakanya kadokote iba basa jira ungu Ethiopia male Oromia fudatina janu hakakanya kadokote iba basan kanafu nutille duranille wallahi ma Ethiopia yo ne ammo Ethiopia mito Oromia daralle borulle Oromia ambaketina juta neju galatoomii ulfaadhu waa yaada bareedaan gumaachitaa fi meega maxeeti wanni ati akka hawaasa Oromoota biyya keessa jiranii kan si daawwatanis mee isaaniifoo akka gamtatti maal dhaamtaaf waan dhaamuuf barbaaddu akka gamtaatti moo Oromoo hundaafuu wanni ni nanawu bilisummaa hanga irratti hafa kanallee gabrummaa irraa taabtatanallee irraa kaasu biyya teenya irratti abbaa ta'uu haqa keenya kan duraan awwaalamallee baafachuu wanni ni nanawu kan jechuudha. Gaariidha. Me egumaan si wajjin haasoo godhe boodaan sirriitti waa chilaalaan arge alaabaa Oromoo tana. Sababni alaabaa huccuu fooxaa alaabaa Oromoo tana itti uffatte maali? Wallahi sababni inni tana itti uffadalleen duraanutti maadii uffadda. Alaabaa tanallee hin beeku. Maaltu na ejjisiisee mana barnoota hogguun bugaa afaan Amaaraatiin barreeffamee jira, kan afaan Somaaliitiin barreeffamee jira, kan afaan Arabaatiin barreeffamee jira. Waliin barsiistuun teenya fuutee mana iskuulaatirraa bibiliyootikaan weessite. Mana kitaabaa jechuudha. Mana kitaabaa. Namoo kitaaba keessan afaan keessanii gurraadhaan hin jette. Ani barbaadee kitaaba afaan kiyyaa dhabee. Kitaaba afaan Oromoo dhabde. Dhabee namoonni gurrate maaltu dhageenye sanuti Oromoo ofirraa jaammala Oromummaan tunu halleetu wallee nuu dhugamoo kijibaa dhagame Oroosun dhufeetiin abbaa mana kiyyaa gaafadhe akkana maalii rakkoon tun jennaan aboo rakkoo tana hallattuu achi jiraachuu dhabuufaan mala dhiisee naan jee gaafa boodaatillee tanuma guyyaa dura wal aarsineen sun yuutu alaabaa isaanii harkattillee godhattee kalooyitaa godhattee dhuftee nu agarsiiftee jechuudha. Itoophiyummaa isiidha. Itoophiyummaa isii. Isin Itoophiyummaa isiin agarsiifte ani Oromummaa kiyya maaliin isii agarsiisaa hojiin isii agarsiisuu qabaa jedheen itti yaadee tana achiin abbaa mana kiyyaatti dhamma dhabbidiyee. Akkasi. Gumaan Oromtittiidha. Ega namni takka ugu ani Itoophiyummaa kiyya kunooti harka mallattoon qabanaan jee buugafaan Itoophiyummaatiin barreeffamee jiru jira gisa naan jee awwaan sun irraa illee hafuun deemu buugaa afaan Itoophiyaatiin barreeffamee seenaa jira naan jette yeroo sun anillee buugaa afaan Oromootiin barreeffama kan seenaa sunillee kanumaa wallaaltu kana kanumaan hin baratin kana jalumaan jira jechuudhaan hafne. Gaariidha galatoomii ulfaadhu duuba dubartoonni keenya kan duraan akka kee kanatti fooxaa alaabaa Oromoo qabdu hin qabnelleen sababaa kee kanatti illee ammaasiis aaranii hedduulleen bitachuun oolan ammoo wanni isaaniin jawaanilleen daawwattoota keenyaan warri akka keetitti fooxaa san hin qabne gaafa fooxaa san bitatan ammoo akka maftuu galatoomfachuu qabaniin gartee isaanii dhaamaasi galatoomfatanii jechuudha si galee. Wallahi galatooma gurguddaa inuu waan hin duraan hin beekan tan xiqqoo narraa hir'uutillee jaar nuti Oromoo baristeenaan dhugaan nuti Oromoo baristeedha Oromummaa keenya sun takka inni har'arraa jala deemnee baruu qabnaa akkuma kan isa dhufee. Galatoomii ulfaadhu hedduu galatoomii gaafii deebisaan wajjin gooteef hedduu galatoomii ulfaadhuun sin ja'a galanni kee bilisummaa ta'u. Wallahi walmaanuu bilisummaa. Tata kanya wajji warra nu daawwatu wajjin nama hunda wajjin nu bilisummaa jechuudha. Galatoomii ulfaadhu hedduu galata guddaa qabda. Daawwattoota keenya itti aansee namni gaafii deebisaa wajjin goonu gaafii deebisaa wajjin goonutu jira. Akkasuma daa'immoota ijoollee teenya tan huccuu aadaa uffatanii huccuu aadaa isaanii Oromummaa isaanii kana mul'isuu barbaadaniitu jira. Mee ijoollee tana haa dhufanii huccuu aadaa isaanii laatanii ijoolleen Oromoodhaa biyya keessattuu dhaamsa kana namni akkaan dabarsuu fi barbaada Oromoota biyya keessa jiraniif dhaamsa kana akkaan dabarsuu barbaada. Oromoonni biyya keessa jiran
kan jollen amma jollen aada huccuu aadaati moo isin gartee biyya tamma qunxaa faa uffachuudhaan namni jaalata amma fakkeenyaaf jollen amma lafa korra guddaa qunxaatti haa'uu jaalatanii amma jollen dubra tan oromoodhaa tan biyyoota alaa keessa jiran aadaa isaanii tan biyyaa dhiisanii deeman saniif jala fidaniiti asitti huccuu aadaa isaanii uffisuudhaan qarmaa faa addarratti hidhuudhaan akkasitti uffatanii jiranii mee akkasitti gaa maqaa isaanillee gartee ijoollee tanaa wajjin illee waliin isin barsiisa ijoollee tanaa wajjin illee waliin isin barsiisa ati maqaan kee eenyume maqaan kee Timire Timire Timireedha maqaan kee Timireedha huccuu nama firaa qabdu tun huccuu maali huccuu aadaa eenyuti huccuu aadaa Oromooti huccuu tana eenyu siibiti Makiya Fabakiya tunabit. Hayya huccuu tana uffachuun isin maal agarsiifti? Oromoo ta'uu keeti? Oromoo hangana uffatu Oromoo agarsiisa. Oromoon gati jaalatu agarsiifti jechuu. Ati fuuldura maal ta'uu feeta? Iskuulee gabarattee booda mana barumsaa? Nama afaan Swiidishiin jechuu dandeessa. Maal ta'uu feeta? Rapporti gaazexeessaa akkas taatu gaa fuuldura Oromiyaa miidiyaa neetworkii kana gaa TV kan jala dalaguu illee kan inni malaa jechuudha. Gaazexeessaa ta'uu barbaadde nama oduu uummataan dura gahu uummataaf oduu dabarsu nama akkasii ta'uu barbaadde. Gaarii galatoomii ulfaadhu mee ijoollee akka ta'eetiif warreen si daawwataniif maal dhaamtaaf waan Oromoo irratti maal jechuun feeta? Aadaa isaanii kaayatanii agarsiisanii huccuu isaanii galfeeffatanii Oromoo waan baratanii afaan Oromoo dubbachuudhaan afaan Oromummaa mul'isuu aadaa huccuu aadaa isaanii uffatanii aadaa fi mul'isuudhaan Oromummaa mul'isuu kana dhaamtaaf jechuu hayyee galatoomii ulfaadhu maqaan keenyati mee maqaan kee Hamdiyaa hayyee umriin kee meeqa amma waggaa afur seebii deemtaa amma sadii jechuudha waggaa sadii beeti waggaa sadii mi ati sobboleessa Hamdiyaa hayyee Hamdiyaa ati waggaa sadii huccuu aadaa Oromoo firaa qabduun alaabaa Oromoo hunda firaa qabda qarmaa akkasii mi afaan Oromoo dubbattaa mi mee akkam nagaa fayyaadhaa jiin namas achis ilaalu kanaan akkam nagaa fayyaa jiin mee afaan Oromootiin Oromoon beektaa? Ati Oromoodhaa mi? Akkasi. Alaabaan ta'e mee alaabaan ta'e mee alaabaa kan tuqee agarsiisi qabsa keetii irratti alaabaa Oromooti sun haya itti aanee maqaan keenyoti Ubaayedha Ubaayee maqaa bareeda qabda Ubaayee hayyee Ubaayee umriin kee meeqaati? Amata torba jechuun waggaa torba mee afaan Oromootiin torba jiidee uummata keenya kana dhageessi amata torba ni beekte qacellotti haya huccuun ati uffatte tun huccuu maali? Huccuu aadaa Oromooti huccuu aadaa Oromooti hayyee mee fuuldura maal ta'uu feetaati? Ati dokter Sofeta? Dokter tadi umat tanya gargaru Sofeta? Biyya deebitee jechuun biyya dhayxee uummata keenya gargaartaami? Akkas. Mee ijoollee akka ta'eetiif guddachaa jirtuuf maal jechuun feetame? Dhaamsitti dhaame mee isaan si ilaalan hogguu isaan si ilaaluu jiranii maal jettaan? TV Oromoo kanaaf gammaddan jechuu kanaafuu gammadaa jettaan. Haya. Hot mee atis? Maqaan keenyoti? Maqaan keenya? Ayyaantu. Ayyaantu walgahii Oromoo dhufteetis? Walgahii Oromoo dhuftee? Amata meeqaati? Amata meeqa? Mee deebis? Akkasii takkaaf cinaa? Akkasii? Takka waan agarsiisanii mi? Sana nana subscribe.
Akkasi. Haa galatooma ulfaadha hundi keessanuuhu hedduu galatooma. Daawwattoota keenya warreen ammaan tana asirratti gaaffii deebisaan wajjin godhaa turan akkuma isin laaltan kanatti namoota gaaffii deebisaan wajjin godhaa turan hundaahuu ni galatoomfannaa isinis warri nu daawwattan yaada keessanis akka nu kennitan barbaannaa kanaafuu galatooma ulfaadhaan isiniin ja'a. Oromootaas jiranii waan kanaaf walitti dhufan hundaahuu guddoodhaan galatoomfadhaa nageetti naa jiraadha.